tokko waan adda citeef xiqqoo naa obsaa. Kaameraan banadhaa. Aliifi oduun kun barbaadamaa ture. Okay. Eega akkas ta'ee yeroo wal argitan yookaan simannaa taasiftanii kan isin irratti kuftan gammeedhaan qabee gammee susukkuumuudhaan wanta argame jira. Yeroo simannaa taasiftanuu mana keessanitti fudhattanii galtammoo dirreedhuma xiyyaaraarraa simattanii eega simattanii booda adda baatan. Gaafa simannaa Dubaay irraa ka taasiftan yeroo isin dhungoon irratti kuftan argamaa ture. Gaafa simannaa sana taasiftan naa sanatti adda facaatan. Waan ishee barbaachisu nyaata binnee fi anis gara mana kiyyaa isiis immoo iddoo gara faamilii yookiin gara fira ishee konkolaataa keessa goone bira deemne. Maaliifin isin iddoo itti boqonnaa fudhattu jira waan ta'eef. Gara fira ishee kana ka geesse gammeedha moo makiinaa yookaan konkolaataa biraadha? Konkolaataa biraatti kan iddoo isheen dhufte iddoo faamilii ishee dhufte nuti garuu irpoorti irraa fuunee jara san bilbilaa walitti aggananyaane nyaata isii barbaachisu binnee fi achiin booda immoo namtichi isii fudhatu sun dhufee fudhatee gara mana isaatti galate. Nuti immoo gara mana keenya galle nu lamaan. Rakkoowwan isin irra ga'an keessaa kan isin gaaftanii eega Dubaay geeti shirri kun qaxxaxamee jettan namaan adda na baasuu irratti bariisaa isaati. Namaan adda na baasuu irratti fuulleffatteetti jettanii nama kana himee nama akkamiirraa adda isin baasuuf yookaan nama kamirraa isin fageessuuf maqaa nama sanaa kaasuu dandeessu? Nama irraa fageessuuf qofa osoo hin taane maqaa koo balleessuudhaan addarratti kaawwamamte isiidha tokko. Sababni isaa burteen gaddana sobee ani dhiifama naa godhettee gaafa dhuftu akka isheen qeexxee akka isheen akkas akka jettuuf wa viidiyoo isiin hojjettillee akkasiin maxxansituudha kan isiin gaafatte. Garuu shirri kun isirraa qaxamee homaa miti garuu rabbitu beekaa. Ammas wanti narraa dhaabii nagaan. Shirri kun guutummaatti fashalaa'eeraa jechuudha. Maal fashalaa'ee toora miidiyaatiin guutamee akkuma galaanatti guutee darbeera amma. Darbeera amma jireenya jijjiirama jiraachatan jiran jireenya biraa addisii haaraa. Jireenyuma jijjiiramaattutu jiraatanuu osoo gabbaatanii himachuu qabdanuu galaana imimmaaniin nyaatamtanii yeroo dubbachuu dhiiftantu jira. Gadi baatanii dubbattanii rakkoo keessa maaltii fagochuu sin dhowwee viidiyoowwan imimmaaniin guutaman kanneen yaaddoo TikTok ta'e imimmaan keessan buuftanii bu'aa turtan kun hordoftoota keessan keessatti yaada walxaxaa fi yaaddoo uumee ture. Himachuun barbaadne ani maaliifin isin maaliif miidiyaatti gabbaatanii rakkoo keessan gannii waliin rakkoon uumameeraan jenni? Himachuun barbaadne ani maaliifin sababni isaa furmaanni argamu waan ta'eef waan furmaata argamu tokko immoo miidiyaatti bahee himachuurraa boo'ee imimmaaniin galaanina nyaachuu wayyeetan ani filannoo kiyya. Karaa inboksii miidiyaa keenya barraa tureeni lafa buleeyyiin abbaa maniinsaaf ilmoo dhaban gammee irratti wal lolaniiru jechuun inboksiiwwan 17 ol naa barreeffamee ture. Dubbiin kun gammee irratti waan ilaallatu yookaan gammeen waan walitti dhufu qaba. Takkitti sitti nagaa nama narraa taa'e. Gammee miidiyaa waan taaneef odeeffannoo sirrii ta'e waan ifate. Ani ilma gammee hin qabu ani gammee dhimma isaa hin qabu sababni isaa aniif gammee calqaba gaafa wajjiniin taphachuuf yookiin wajjin qalladuuf karoora baafnu innis akka niitii abbaa haadha warraa qabu wal mari'annee anis akka abbaa warraa qabu wal mari'annee abbaa warraa koos anis eeyyamsiifadhee akka hojii guddifachuuf. Innis immoo niitii isaa eeyyamsiifateetiin hundu abbaa warra kiyyaaf gammee walitti dubbatanii wajjin haasaaniiti bilbilaan akka nu taphannu nuuf eeyyameeti kan taphanne. Garuu haati manaa gammees Itoophiyaadhas taate biyya biraatittis akka nu wajjin taphannu nuuf eeyyamteeti. Garuu iddoo kanatti gicciitii kana wal qabatee jarreen lamaanis achii nutti ka'ani. Itoophiyaattis kan gammeetis kiyyaas iddoo kana lamaan irratti nutti ka'anii achiin booda nu addaan bittinnoofne sin jechuufi. Bittinnaa'uu keessanii fi kan sababa ta'e aadde ganniidha jechuudha. Abbaa warraa keessanii biyya keessatti isinis akka miira dallansuuf wal dhibdeen uumamu taasisaniiru jechuudha. Eewwa. Amantummaa duraan jiru guutummaan guututti haalaniirus. Haalaniiru.
Rakkoo kana hunda isinirra ga'e mataa gadi qabattanii miidhama kana hunda baachaa haala adeemsa keessaniif jireenya gaarii hiriyaa keessan akka obbolummaatti waliin jiraataa turtan utuu qabdanuu gaafa namni tokko bakkeerraa hiriyaa koo dhugaaf kan gaafa rakkoo jechuun fakkeenyaaf iccitiiwwan dubartootaa dhuunfaallee yeroo ji'aa walitti himnaa jettanii kaaftan hiriyaatiin aga kana amantanuun jireenyi keessan waggootaaf tarkaanfataa ture haala gaariin halkan yookaan guyyoota muraasa keessatti yeroo bittinnaa'u miira akkamii keessa turtan? Yeroo sanitti miira miidhamaa jabisaa galatoof lubbuu miira miidhamaa miira dadhabbinaa miira boo'ichaa miira ufijjeesuu yookiin lubbuu koo dabarsee galaafachuutu keessan ture haa ulfaatu uummanni Oromoo na bira ijjatee kadhannaa waan qabanii na bira dhaabbatanii akka du'a sanirraa baraadu kan na taasisu tokkoffaa uummata Oromooti haa galatoomanii asumaan galatoomsachuun barbaada miira akkasii keessan ture yeroo saniif. Isin shira sana isin irratti xaxamee gara lubbuu keessan baasuutti adeemtaniitu jechuudha. Karaa bilbilaatee karaa keessootti wal qunnamtanuu ganni waliin eega dubbiif shakkii wal qoccolliin kun ka'e waliin dubbattanii beektu? Waliin dubbanneen beektu. Fakkeenyaaf wal dhabdeef shira gaafa argitan karaa keessaa rakkooleen uumameeraa jettu fakkeenyaaf ganamarraa waan walii bilbiltanuuf nama tokko isaanis ta'e isin maaliif naan bilbillee rakkootu jira moo jettanii wal gaafachuu maaf dhabdan akka rakkoon isin gidduu jiru sillachuu ni beektu? Isaanis na bira adeemanii jennaan rakkoo waan narra ga'ees waan tokko natti hin gaafanne maaltu sirra ga'e maal taate rakkinni kee maali nam tokkoon kan naan jedhu hin jiru. Hiriyaan akkanatti isin jaallattanuuf amantan gaafa gantummaa isin irratti raawwatanii maqaa isin balleessan namootaaf waan dhaamtanu hiriyaa keessan icciitii akkaataa icciitii shamarraa waliin dubbattan kan waliin dubbataa turtan biyyoota alaarraa karaa qilleensaa kan waliin dubbataa turte miira gantummaaf jireenya keessan gaarii duraanii hiriyummaa gaariif kanneen faamilii jechuun jechoota ingiliffarraa fudhatame maatii jaalalaa taatanii wajjin jiraataa turtanii guyyoota muraasaa keessatti isin jalaa diigameef dhaamsa maalii dhaamtu hiriyoota akkasiif? Hiriyoota akkasiitiin walumaa galatti gaafa hiriyaa tokko baafattanii halaala yookiin fageenyatti warroo koo galatoom fageenyatti yookiin halaalatti wal jaaladha malee hiriyaa kamiinuu walitti iyyeessanii walitti maxxantanii waa'ee hunda walii ibsuudha. Fageenyuma wayyaan jaalan hiriyaa tokko ifa jaalattetti waan hunda ifa goofititti halaalatti irraa fagaattee akka jiraattu dhaamsa godhaafan ijoollee shamarraniitiif. Kataa ture keessaan xumuraniiru. Dr. Asliin karaa keessatiin anas nama isee anas gannis waan hunda isaaniitiif akka araaramnu nu gaafatee ture garuu hedduu sanitti immoo warroonni amantaa ortodoksii kan ta'ani lafarra kan jiran nutti dhiyeenya kan jiran warroonni qaama walitti dhiyaannu araarummaa aslii kana hanqisanii akka ufanii walitti nu araarsanidha isaan osoo marii aslii nuti beellama galgalatti wajjin qabanne hanqisanii kan aslii sana hanqisanii isaan immoo warroonni nutti dhiyoo jiran ganni na bira fidanii akka nu araarsan kan argeen. Qaama sadaffaa akka giddu seentummaa biyyoota alaarra ta'anii karaa kaayiroon isin araarsuuf jaarsummaa qaban fudhatama dhabsiisanii jechuudha gareen faallaa keessanii. Garee faallaa keenyaa ani immoo karaa Dr. Asliitiin eeggachaa tureyyuu maaliifiin karaa isaatiin kan ani hin araarran jedhee isaafis waadaa galee innis waadaa na galchee tole jennee walii galee beellama walii beellamne kan Dr. Arsiisan immoo dhiisanii achiin booda immoo warroonni walitti dhiyaatan yookiin qaaman nutti dhiyaatan ganni fidanii isa hanqisanii nu araarsani. Araaruma keessan booda guyyaa kaleessaa guyyaa lama duradha karaa laayivii kana isin argaa ture waraana qindaa'aa ta'e adeemsifamaa ture isin gastii sana keessatti adeemtu waraana sana keessa waraana masaanuu keessan yookaan aadde ganni tarkaanfii irratti fudhaa gareelee jedhantu jira isinis harka dhaafii jirtu jabaadhaa waraana keenya fuulduratti jedhaanii jirtu. An qulqulluudha qaamni na balleessuu danda'u jira maqaa koo balleessuu yaalu hin milkaa'u waa'ee koo namoota natti siqeenya qaban gaafadhaa jedhaa turtan eega marii araaraan xumurattanii booda dhukaasaa
haleelaa jechuun waa'ee lolaa irratti maaliin nama kakaaftan? Kan madaa'etu beeka malee kan madoomne namaan beeku. Maaliif nam tokko gaafa quuqame gaafa rukutame madaa isaa sallaalee yeroo hundaa ofitti gadda. Warri si madeessi sun inni irraanfata kan madaa'e sun immoo irraanfatu kan hin beekta. Yeroo seenaa isaan na keessatti raawwatan sun ija dura na dhufu diigamni jireenya koo maqa busheessan koo gaafa ija dura na dhufu yookiin gaafa viidiyoota gaafa waraabamanii gallakkifaman gaafa laalee miira keessan galaani maaliifin natu miidhame waan ta'eef. Kanaafuu jecha yoomuu hin dagatamneef seenaa yoomuu hin dagatamne waan irratti raawwataniif ani immoo yeroo hundaa sa'aatiin isa yaadadhetti miira keessan gala. Karaa viidiyoo keessanii afaaniin masaanuu keessan kanaan waan waliin jettan qabdu? Oomaa efa gaafa gizee yeroo joordoon jirtu badhaam itti walaasofsiif na garuu efa Dubaayii uftee amma karaa hundaanuu bilook na goorte. Amma abbaa biyyaa Dubaayii ta'eeraa waan jedhan doorsisaa fi wanni isiin immoo eega shirri kun xaxame booda karaa doorsisaan wanti isin irra ga'e jira. Oomtuun irra hin geenye lakki. Isin marii araaraaf kanneen qaamni sadaffaan giddu seentummaan dubbatan sana gaafa sana nageenya buustanii turtan moo walitti hin buunu jettanii adda baatan qaamni sadaffaa amantaa Ortodoksii hordofu giddu seentummaan marii araaraatti si waameera. Qaamni sadaffaan Ortodoksii suni maalirraan xumure dubbii keessan yeroo xumuru? Bakka lammata walitti mufatinaadha walitti araaramaadha wajjin taphadha akkuma duraanitti ija duraanitti wallaadha wanna hundaa irraa fadha kan darbe dhiisati amma haara jireenya duraanitti wajjin jiraadha wal jaaladhaan hin jedhan. Dhiifamas walii gootanii jechuudha. Guyyaa gaafa sanaa eeggan dhiifama godhee ba'ee viidiyoowwaniif gochoowwan namaa dubbii kanarraan ka'e waan yaadadheef miira keessa deebisee seena jettanii? Eewwa. Kan isin dubbataa turtan Dooktor Asilees karaa miidiyaa isaanii deeme